Akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya fuula Feesbuukii raadiyoon sagalee Ameerikaa akkasumas karaa marsariitii karaa yuutuubii sagantaa kanaan daawwachaa jirtan hunduu bakka jirtanitti yeroo weerarri vaayirasii koronaa addunyaa dhiphisee jiru kanatti tamsa'ina weerara kanaa hanqisuuf jecha mootummaan biyya baay'ee mana taa'a jedheera. Yeroo kanatti kaan manaa hojjetaa an hojii isaan eeyyamne immoo mana maatii wajjin taa'ee weerara kana ittisuu irratti hirmaachaa jira jechuudha. Odeeffannoo isinii dhiyeessinu hundaan dhukkuba kanaan namni meeqa akka qabame, namni meeqa akka du'e, meeqa akka fayyee isinii dhiyeessina. Har'a garuu dhimma dhukkuba kanaatiif weerara kanaatiin wal qabate ta'ullee dhimma adda ta'een isinii qabadhee dhiyaadhee na wajjin turaayi. Ani Tigisti Gammeeti. Keessumaan kiyya har'aa as United States keessa nama jiraatanii maaliif akka isin dhiyeesses immoo deebi'een isinitti himaa isaan wal isin barsiisa dura. Tole akka mul'atanii maqaan kiyya Daanyaachoo Daanyee Baayyuu Yerbanaan jedhanii tanan dhaladhee guddadhe Salaaletti baadiyyaa biyya Kolfee Biriitii jedhamtutti barumsa kiyya kutaa tokko amma kutaa ja'aatitti achittan baradhee. Ergasii gara Garba Gurraachaa dhufee to'ii kutaa 712tti achitti baradhee ergasii immoo Finfinnee Yuunivarsiitii galee diiploomaadhaan biizinesi edukeeshiniidhaan eebbifamee barsiisaa ta'ee gara Dirree Daawaatitti ramadamee gara waggaa 10tti barsiisee doman barsiisummaa asitti yuunivarsiitii sanitti deebi'ee to'ii diigiriidhaan biizinesi edukeeshinii digirii argadhee achi erganee achi eebbifamee Unity Kolleejjittan barsiisaa ta'ee ergasii immoo MBA achumatti argadhee Addis Ababa Yuunivarsiitii Finfinnee Yuunivarsiitii Dipaartimentii Duraariitti baradhee diiploomaadhaaf digiriitti baradhee sanittan barsiisaa ture iyyuu amma biyya kana dhufutti ergan biyya kana dhufee immoo maastersii akkaawuntiingiidhaan hojjedhee Maharishii Yuunivarsiitii of Maaneejmentii irratti achi eebbifamee ergasii gara DC kana dhufee Silver Springin jiraadhaa. Asitti immoo CPA kiyya hojjedhee kana hojjechaa jiru Financial Analyst yookaan specifically XBRL Analyst jedhamee tan hojjechaa jira. Mana hojjennaa kana fakkaata Daanyee Baayyuu Yerbaacuu Badaati. Ulfaadhoo Bodaanyee egaa si'isoon siin jedhe natti hin gadditu jedhee yaada. Umriidhaan walitti dhiyaanna. Umriidhaan illee xinnoo si caaluun oolu garuu bakkee qabu. Hayyee ulfaadhu. Egaan daawwattoota keenya wanni har'a obbo Daanyee isin dhiyeesse akkuma amma inni ibse hojiin isaatii fi ogummaan isaa kanaa ta'u malee ogummaa immoo maddiitti hojjetuun anan isa beekuu fi anan isin dhiyeesse yeroo as United States keessatti hojiin cufamee bakki daldalaa cufamee waan hundi cufamee namni mana taa'ee jiru kanatti ji'a lamaaf deemna as naannoo New York kanatti ji'a lamaaf deemna Daanyeen bakka jiran gara Meerilaandis akkasuma tureera yerooni obbo Daanyeen wanni godhaa jiran akka argitan duuba isaaniitti argitan kana suurawwan adda addaa kaasanii karaa Feesbuukiitiin namoota dhiyeessanii babbareeda kan agarsiisuudhaan namni dhukkubaan kanaan cinqamee jiru xiqqoo akka wayyaa godhatuuf waan gaarii ijaan arguu gochaa turanii karaa biraatiin immoo meeshaa muuziqaa ulullee taphatanii sirba adda addaa karaa Feesbuukii kallattiidhaan dabarsaa turan sirba faarfannaa afaan Oromootiin afaan Amaaraatiin waa baay'ee dhiyeessaa turanii obbo Daanyee kanaaf anan isin dhiyeesse irraa maalirraan jalqabde waan kana? Garuu ulullee daa'imummaadha jalqabee tanin taphachaa guddadhee amma kun as buutee baay'eedha iyyuu kun nama baay'ee gaa. Baay'ee gaa achitti tanan baradhe waggaan daa'imummaa waggaa horii eegnu waggaa achi teenyu san waggaa daa'imummaa biyyi teenya xinnoo ishii akka mandara xiqqoo takka gabaan torbanitti dhaabbataa ulullee of harkaa hin qabu akkasiin kan fudhadhee asiifachi deemaa namni warri baadiyyaadhaa dhufan kanarraa fuudhanii afuufanii isaan irraa ilaalatiin baradhee ulullee daa'imummaadha jalqabee tananii baradhe akkuma siin jedhe Gabra Gurraachatti tananii secondary schoolii baradhee fudhadhee tan bahee ergasii Finfinnee Yuunivarsiitiitti hoggaan baradhus fudhadheetuman deemee
Ergasii hoggaan Direedawaatti barsiisaa ta'es fudhadheetuman deemee ergasii gara Finfinneetti deebi'ee hoggaan barsiisaa ta'es hoggaan baradhus fudhadheetuman jira. Kinoo biyyanas fudhadheetu dhufee ishiin na biraa dhabamtee hin beektu. Gaariidha. Egaa mee warra Facebook irratti sin hordofnee fi hojii kee amma ammaatti hin argineef yeroo weerarri koronaa jiru kana yeroo mana teechuu namni baay'een karoora baafatee waa tokko tokko hojjechuudhaaf waan sa'aatii 24 mana teechuu sitti ulfaachuu danda'a. Akkamitti argatta kaka'umsa san? Guyyaa guyyaan taphachaa jirta Facebook kee irratti akkan arguun. Amma duraanis illee waan taphadhaa ture garuu amma xinnoo ishii waan mana ooluuf jecha waan nama dhiphisuu fi waan nama sodaachisu wanni nutti zooree jiru nutti qabbabee jiru waan baay'ee nama sodaachisuudha. Namni meeqaan meeqa biyya kanatti du'aatii jira. Guyyaa guyyaadhaan qabamaatii jira. Guyyaa guyyaadhaan dhukkubsachaa jira. Namni beeknu nama du'aatii jira. Duraan waggaa fagoo sanii lakkoofsuma malee dhukkuba namatti fakkaatu. Amma namni beeknu, namni ijaan beeknu, namni wajjin asiifachi hojjechaa turre waggaa duu kana baay'ee waan nama sodaachisuudha. Garuu immoo wanni kun hin darbataa. Amma darbutti immoo kan dhiphatanii sodaatanii to'ii taa'uun kunis baay'ee nama rakkisa. Kanaaf jecha tanan itti cimee to'ii hojjechaa jiru kun garuu baay'ee illee namni kanatti kana ilaaluu hin jedhu namumti na bira jiru namumti fireendonni keenya akka ilaalaniif jecha akka of jajjabeessaniif immoo obboleenyi keenya warri keenya biyya jiranii akkatti jirru akka arganiifani akka sodaanne kunooni gammachaa jirra. Manaa hojjennaa manaan baanuu waggaa manaa baanus immoo wanna fuulatti godhatan faxoorannee baana. Wanuma nama sodaachisan duwwaa haasa'uurra gara fuulduraa bright futurein akka jiru akka fuuldura keenya ifa ta'e akka agarruuf waaqa wajjin kan hojjechaatiin jira. Namni baay'een miidiyaa hawaasummaa kanarratti yeroo laallu lakkoofsa nama du'ee lakkoofsa nama dhukkubsatee san walii dabarsa baay'inaan. Beekuun gaariidha waan ta'aa jiru. Ati garuu fuulleffattee hin jirtu fakkeenyaaf haashtaagiin ati jettu yeroo hundaa haashtaagiin kee be optimist. Sunis jechuun afaan Oromootiin hoodadhu akka jechuuti. Hooda hin darbaa keessa dabarraa wal jabeessinaa hoodadhaa akka jechuuti. San akkamitti filatte durumaan uuman kee akka namoo? Uumama kiyyatti akka natti fakkaata. Gaansi akkasiin jedhe duraan barsiisan tureeyyuu maqaan kiyya Daanyaachoo jedhameeti hin barreeffamu. Waggaa afaan Ingiliffaa kanaan barreeffamu Dagginaachoo jedha. Ijoolleen barsiisu kanatti maqaan kiyya Daanyaachoodha. Waggaa feetanis Dagginaachoo jechanii dubbachuu dandeechanii ani nama gameessaa ijoollee ittiin dubbadhu baay'ee hin loluuni. Ammas ta'e gizee ammaa kana siyaasnis baay'ee waan nama dhiphisuuf jecha namni wal arrabsuu malee wal qeequu malee wal nochuu malee namni akkanatti wal jajjabeessin jiru mee kana wayyaa laata jechuudhaaf fedhani. Wanni kun akkuma siin jedhe baay'ee nama sodaachisaa wanna qoosaati miti. Namni guyyaa guyyaadhaan namni kun hundi du'aa oolaa gara 2,000 3,000 fa'aa ga'uu danda'a. Biyyuma kanatti anuma agarru kana. Kanaafuu wanni kun wanna qoosaati miti. Wanna baay'ee nama sodaachisuudha. Garuu immoo of eeguu amma danda'ama ta'e manaa hin bayinaayi. Manaa baatan immoo wanna barbaachisan godhadhaa manaa baay'ee. Waggaa mana oollu kan ammoo kanumatti dhiphataniitu masuma fachiif soofarratti asiifachi garagaruu of dhiphisuu odoo hin taane amma danda'ame wanna danda'a san wanna nama keessa jiru san amma karaa kiyyaatiin ani suuraa kaasee hin beeku akkuma siin jedhe tanan kaasuu qabe erga wanni kun dhufee ilullee akkuma jedhe daa'imummaa qabadhee tan taphachaan oore. Kanaafuu amaluma kiyyatti akkasii natti fakkaata. Amma kaleessuma tan gadhiisne gara viyuu gara 3,000 ga'aatii jira amma. Kana wayyaa laata kana wayyuun oolu garri fuulduraa ifaa hoodachuu wayyaa garbuu danda'a. Kana gidduuttis immoo duune taphachaatii duu wayyaa maali sodaachuun kun jechaadha kana godhu. Egaa ammaan kalee taphattee anis argeera haati warraa keessatti ta'e ragadaatti turte amma tokkotti dhaggeeffattoota keenyatti warra nu daawwatutti nan agarsiisa. Haati manaa kee akkamitti si gargaarti? Kaameeraa ishiitu sii qabamoo? Hirmaannaan ishii maal fakkaata?
amma danda'e nama gooti dhugaan garuu wayimatti hirkifadhee tanani akka salphii sana ofirraa kaasaa isinan kaasaa ishiinis hundumaa waan yoo jedhu itti gammaddii kanaaf nama tokko tokkooti maal kanarratti hiisistama mee kanarraa cufu jechuu danda'anii godhu irratti baay'ee yeroo jettu maqaan ishii Shawaayyee Urgeessaa Gammachuu jedhamti baay'ee wajjin gammannee jiran kun naannoo kee jiraatte dhuftee akkamii jechuus hin dandeechi dhaggeeffatootani Fayyuma. Fayyaadha. Jajjabaattu. Ati nama si taphachiisu sirbu manaa qabda. Karaa hundumaa kiloolaan manaa hin qaba. Karaa lulleetti si yoon barbaades immoo karaa argiteetta garuu kanuma kanarratti keenya dabarsinaa. Of jajjabeessuu wayyaa laata. Warri achi jirus garuu akkuma beeku hin cinqamanii fagoo jiranii miti hin arganii. Wanna nu irra jiru kanuma kanaan ittiin argan bultuma bultiidha jenneetuma. Hirmaannaan kee akkam? Hirmaannaan kiyyaa akka hin dadhabne bunatti hin raffisaa. Tole. Hoo kaameeraa barbaachise kaameeraa maaliin ta'a? Tokko tokko ogaa natti toles immoo anis akkasuma naannoodha kaleessa immoo argine ilaali ni irra gade sirriitti. Amma hoo eeyyama kee ta'ee obbo Daanyeen sirba kaleessan xiqqoo haa taphatanii atis madduma susussa'u. Daawwattoonni fi maamiltoonni VOA Afaan Oromoos asumaan akka hojii keessan argan jechuudha. Tole. Yeroo gaarii qabaadha. Hayyee haa tolu. Amma mee ululleedha. Amma tokkommoo gara suuraa waan kaastu kanatti hoo dabarre. Siitaatetti addeessitti. Qalamii manaa, qalamii girgiddaa. Qalamii girgiddaatiin akkaataan hojjetamu maal godhamu? Inni qoy amma egaa harka hiikkattee. Haa godhamu malee. Maal fayyadamta? Halluudha moo? Halluu hin qabu arganne jalqabe barbaadenne gabaa bahuun akkuma barbaachisaa. Akka takkan immoo onlaayinii irraa bitaa tureyyuu garuu baay'ee akkanatti halluu baay'ee xaamuun miti nan hojjechaa jiru. Anuma ijoolleen ittiin taphattu kanaan. Immoo kana ittiin hojjedhu. Crayons an jedhamu jechuu. Crayons ijoolleen ittiin taphatu. Okay. Ittiin barachaa inni sumaan tan hojjechaa jiru garuu tokko tokkos immoo qaba kun akka irsaasii halluu tokko adda addaa qabu kan kun kanaan tan hojjechaa jiru. Maarkariis wanuma ta'een wanuma argaddeen irsaasiidhaanis wanuma argaddeen haayilaayitariidhaanis wanuma argaddeen wanneen ittiin fayyadamne hin jiru maali just limited resourceedha kan jiru. Sumanni amma ta'e nuudha fanani malee baay'ee nuun qabu. Mee akka gara sa'aatii 2 fa'aa 3 fa'aa
amma ana hojjedhu manaan hojjedha akkuma isin jedhe XBRL analysis ta'eertan hojjedha. Extensible business reporting language jedhamu financial information dha jedhu. CPA qaba certified public accountant ta'e. Ana hojjedhu manaa amma sa'aatii 7 amma sa'aatii 3 walakkaatti hojjedha. Gaafa hojiin baay'ate immoo caalaan hojjedha. Orgasii manaa bahuun hin jiru amma galgalaa'ee yeroo dhutti hojjedha. Tokko tokko xinnoo ishee nama dhiba waan meeshaan qabus waan hin taabneef jecha laaphisiidhaan nan balleessaa ittiin deebisaa sa'a 2 fa'aa 3 fa'aa akka na fudhate jechaadha. Amma tokko tokko gaaf tokko hin jalqabeessa isumaan inni fixaa gara hirribaa deemudha baay'ee wanni akkanatti of dhiphisetti jedhu hin qabu. Ofuma irraanfachuudhaaf dhukkubichi baay'ee nama sodaachisaa amma danda'ame manaa bahuun barbaachisu ofii duwwaa odoo hin taane ofii qabamanii nama biraa akka nama biraatti hin dabarsine jecha amma danda'amaa ta'e namni manaa hin baane namni manaa hojjechuu danda'u odoo mana taa'ee yoggaa mana taa'an kan ammoo maal gochuu danda'amaa baay'ee sa'aatiinis namaan deemu yeroon namaan deemu maal gochuu wayyaa kanattan kana fuudhuu qabe. Gaariidha baay'ee kanumaanuu fuulduratti immoo wanna caalaa ta'e ittiin hojjettee gaalarii bantee agarsiisa hojjettee abdannaa dandeettii guddaadha. Maaltu beeka dulluma keessa artistii ta'uudhaaf hin deema. Dullumni sin jiru dullumni fagoo jirti dhiisi. Illee baay'ee hin jaalladhu darbaa hin jedhaan ijoolleen na duuba jiran hin darbaa Gaariidha. Mee amma meeshaa muuziqaa taphatte kana egaa ulullee jedhama naannoon ani beekuttis akkasuma jettan natti fakkaata. Waa'ee meeshaa kanaa waan namatti himuu barbaaddu akkanatti agarsiiste baay'ee qabda. Maaliin adda addummaa isaanii ulaa irra jiru san immoo dheerina isaati immoo. Odoo argame qaawwaadhaan hojjetaman kana namannaa ergee hoggaan dura dhufu kunoo takkitii tanan fudhadhee dhufe iyyuu. Ergasii namaan naa ergaa jedheen kunoo kana naa erganii kana naa erganii namni tokkos naa fidee dhufee odoo argame odoo ta'e kunoo qaawwaa kana amma furdinni isaa dheerinni isaa sagalee biraa adda addaa baasa. Amma tana irra jaaladhu kophaa odoo hin taane sirbaan fooloo gadhee ta'e amma keessatti akka sirba Haacaaluu kana fa'aa sirba Abbitoo fa'aa sirba Nugusoo Taammiraat fa'aa gaananoo jedhu kana isaan fooloo godhadoon akka baandiitti isaan wajjin hojjedhe maal fakkaata jechuudhaaf anani. Kanaafuu tokko wajjin hin deemu. Kanaaf anani kun amma kun koonduutii jedhama Home Depot bitee tan mee hin taala tan yaalee amma kun isaan ani taphadhu kana tan. Meeshaa biraati. Bombaa isuma muree tooyi tokkichi qarshii 2 fi 3 wayi caalaan hin bitamu dheeraadha. Kun isa muree tanani diriiliidhaan oora. Asittan uraa hoo ta'uu baate nan cufaa kun amma laxxafamee jiru kun asen uraa ta'uu didaa nan uraa nan cufaa akkas trial and error'idha waa'ee instrumentii ammayyaa waan hin taaneef jecha traditionalidhaan hojjennu yaada sagalee isaa dhufa baate nan cufaa nan muraa tan dheeressa tan gabaabsa akkas godheetan tokko ammaa ittiin qaxxala kun muramteeyyuu anan biraati irraa mureetan itti qaxxala. Asiinis ittiin qaxxalaa kunoo kana odoo agartu immoo qaawwaan akkuma beektu karaa olaantu karaa hundee furdaadhame qallachaa deema. Kanaaf ta'a kunoo kanammoo maalan godhee inni ta'uu dinnaanan kunoo kan itti dabale jechaadha qalloo. Karaa jalaa qalloo itti dabalee. Kanaaf sagalee adda addaan naa kenna warri muuziqaa barate kun iskeelii kennuufi kun D'dha kun C'dha kun D maayinariidha kun C sharpidha kun tizitaa maayinariidha kun kana jedhu ani kana hin beeku garuu kanuma naa ta'e wajjin gaan fooloo godhutti naa ta'e wajjinanidha. Kana ulullee baay'een qaba gara 10 meeqaati kanan qabu kunu. Meeshaa taphachuu qofa odoo hin ta'in hojjechuus si barsiisa jechuun biyyaa fagaachuun waan argachuu hin dandeenye asumatti uumtee shaakaltee ittiin taphatta jechuudha. Waggaa daa'imummaa baay'een isin taphataa jiru. Abbaan kiyya amma erga addunyaa kanarraa boqotanii gara waggaa 2 fi wayii ta'eera. Nafsi isaanii amaaru.
Garuu inni waggaa daa'imummaa hin taphataayyuu waan inni taphatuuf jecha isatu na hojjeta waggaa duraa sana. Amma ofiifan inni kaasumarraa baradhee to'ii ofii jechuu qabee baay'ee rakkaddayyuu waggaan dura dhufe san takkitti tana malee hin qabuyyuu nama naafidha hin jedheenii namnis immoo waggaa dhufu baay'ee ittiin tolu waan akkanaa fuudhanii nama kanaafan mee hin taala jedhetan kana yaalee lannaa ta'e bakka ergasii ta'ee jira artistii ta'ee jira. Baay'ee gaariidha. Egaa mee ammas odoo marii keenya fixin yeroo biraas walitti deebina ta'a. Amma dhukkubni kun ammam akka turuun beekamu. Uuma biraas jalqabuu dandeecha hin beekamu. Dandeettiin biraas dandeettii baay'ee baasaa jira weerarri kun. Karaa biraatiin mee tokko immoo an jette amma maqaa artistoota baay'ee dhoofte waan ta'eef an ofii keetii filtee irra buusitoon gara xumuruutti deemna. Mee sirba Nugusuu Taammiraat haadholii keenya rabbi dhukkuba kanarraa isaan haa eegu jechaati haadha koo tan jedhu hanan sirba Abbitoo Kabbadaa amma mucoota irra deebi'ee Nugusuun sirbe jechuudha. Hayyee. Baay'ee namatti tola. Ulfaadhu hundumtuu dhagahan jedhee yaada dhumarratti carraa tokko sii kennee waan jechuu barbaaddu ergaa dabarfachuu barbaaddu jiraate jettee kanumaan fidna. Akkan jedhe moo walitti deebinaa gaafa taalantiin biraa bahe. Haa ta'u akkuma jette amma obboleessi kiyya dhiyoo kana Dammaqaa Baayyuu as jiraata. Biyya deemeyyuu kiraarii naa fidin jedheeni gitaaris bitadheeyyuu naa ta'uu dideenni xinnoo ishii harka na jal'isee. Oh, hin taphatta gitaaris hin taphatta. Hin taphadhu lakki naa ta'uu dideenni jaaladhee sanan nudheeyyuu piyaanos xinnoo nan yaalaa innis baay'ee naan taane garuu dhiyuma. Amma dhiyoo kana kiraara naa bitee kottuun jedheeni naa bitee dhufeeyyuu odoo wal argine gara Ohaayoo deeme waa'uma dhukkubaa kanaan jecha wal arguun danda'amu. Inni godina biraa jiraataa ta'e as jiraata. Ani immoo san jiraadha. Naa bitee dhufeeyyuu 3,000 baasee naa bitee dhufe. Inni minaalbaata gara fuulduraa hin ta'a. Maaltu beeka isaan walitti deebina ta'a. Akkasii ammasitti hundumti keenyaa'u rabbiin waa eegu nagaa ta'aa hin jedhanii. Wanni kun waan baay'ee nama sodaachisuudha. Of eegaa daraa. Amma danda'ametti manaan bayinaa waggaa manaa baatan immoo wanna godhachuu barbaachisa san. Wanna kana ta'uu hin qabaatu. Guftaas ta'uu danda'a. Hangallibsii ta'uu danda'a. Shaarbii ta'uu danda'a. Gaabii ta'uu danda'a. Naxalaa ta'uu danda'a. Waggaa nama bira ga'an. Faxoorratanii of eeguu. Harka ofii amma danda'ame dhiqachuu. Wanna barbaachisne tuquu hin barbaachisu. Hin darbaa amma darbutti of eegaa daraa jechuun barbaada. Waan sagantaa keessan irratti na dhiyeessitanii to'ii waan danda'u kana ergaan qabu immoo firoota kiyyaa fi nama beekutti nama na dhaggeeffatutti akkan dabarsu waan na gootaniif baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Kanan qabaanis. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya mi'aasumaanuu waan mana keessan yeroo jecha yaaltan waan adda addaa koomentiidhaan yookaan karaa yaada keessaniitiin nu biraan gahaa wanna addaa ta'e akkanumatti isin qunnamee sagantaa irratti hojjechuu waan dandeenyuuf jechuudha. Obbo Daanyaachoo yeroo keessaniif ulullee akkanatti bareedaa nu taphachuu keessaniif maqaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaatiin ulfaadhaa isiniin jedha. Isinis ulfaadhaa nagaatti oolaa nagaan. Hayyee egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa kiyya har'aa kanumaan xumura. Yaada qabdan asuma karaa Feesbuukis karaa marsariitii keenya yookaan karaa yuutuubii warri ilaalaa jirtan yaada qabdan nu biraan gahaa. Sagantaa kana walii dabarsaa irratti mari'adhaa. Kanarraa kanumaan xumura ani Tigist Gammeeti nagahaan.